Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun jedha. Maqaan koo ergamaa Israa'el Bantiin jedhama. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ergaan kun gaafa darbuu kaasee akka inni laphee namootaa argatu nan amana. Akka inni jireenya keessan illee haaressu nan amana. Kanaaf namoonni kallattii adda addaadhaan dhaggeeffattan nama guddaas ta'a, ijoollees ta'a, harmootiis ta'a, sagalee Waaqayyoo seeraan akkasin dhaggeeffattan nan barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Mata dureen qabadhee jiru sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 10tti sagalee jiru ta'ee mata dureen isaa jijjiiramuu seenaa kan jedhamu ta'a. Jijjiiramuu seenaa. Jijjiiramuu seenaa gaafa jennu jijjiiramuun seenaa kuni waa'ee namicha tokko waa'ee Zakkiyoos irratti kan hundaa'edha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaati sagalee kana gabaabseen isinitti dubbadhee kadhanna. Kanaaf akkasin dhaggeeffattan hin barbaada. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee hanga 10tti jijjiiramuu seenaa gaafa jennu maa inni jijjiiramuun seenaa iddoo sanatti ta'e gaafa jennu namtichi kuni baay'ee kan isin dhibu amanaa miti. Nama amanaa hin taane ta'e Ayihudii keessaati nama amanaa hin taane ta'e nama qaraxa sassaabu. Nama qaraxa sassaabu nama cubbamaatti warri Ayihudiidhaa cubbamaa ta'uu isaattiidha kan beekan. Harka qabanillee nagaan gaafatan. Qobaa jiraata. Birrii funaan kallattii adda addaarra deemee namootarraa birrii funaan irraan kan hafe waa'ee amantaa, waa'ee sagalee Waaqayyoo, waa'ee Waaqayyoo wajjin jiraachuu keessa isaa keessan jiru. Kanarraan kan ka'e namoonni isa balaaleffatu turanii, namoonni isa ofitti dabalanii isaa wajjin jiraachuu hin barbaadan. Garuu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dubbii sagalee Waaqayyoo lallabaa ture keessaa naannoo sanarra darba. Naannoo sanarra utuu darbu oduu dhaga'e jedha. Caafni qulqulluun gaafa dubbatu oduu dhaga'ee gaafa inni oduu kana dhaga'u gooftaan Yesuus Kiristoos karaa sanarra darbaa isaa oduu gaafa dhaga'u Zakkiyoos namni jedhamu kuni arguun narra jiraata waan jedhamu yaadee arguun narra jiraata. Namicha kana arguun narra jiraata. Nama kana hubachuu yookaas immoo bira ga'uun narra jiraata dheetu baay'ee sagaleen hojjaansaa gabaabaa ta'uurraan kan ka'e muka qilinxuu jedhamu yaabbate. Muka qilinxuu jedhamu yaabbateetu irra keessa dhaqee taa'ee ilaaluutti ka'edha. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama baay'ee wajjin walitti qabamee gaafa dhufu namtichi mukarra jira. Namtichi mukarra jira. Waan sagalee isaa dhageessises hin qabu. Muka duwwaarra ba'ee taa'e. Lapheensaa garuu gara gooftaatti akka deebi'u yaadeera laphee isaatiin. Garuu akkaataatti gara gooftaa dhufu dhabee mukarra gaafa ba'u jala muka sanaadhaa darbuudhaaf gooftaan gaafa iddoo sanarra ga'u gooftaanii fi Zakkiyoos akkaataan ol arganii gooftaa Yesuus Kiristoos keessa waa ergaan wayii buluunsaa ina fudhee yaada. Sababiinsaa iddooma sana gaafa ga'u namni muka kanarra jirtu Zakkiyoos namni jedhamtu kottuu gadi bu'i. Arra mana keessee nunnaataa ittiin jedhe. Arra mana keessee nunnaataa ittiin jedhee jira. Kanaafan jijjiiramuu seenaa hidhee qabadheen ergaa ko. Jijjiiramuu seenaa kanaafan jedhe. Kottu arra mana kee ooluutu naaf ta'a jedhee. Gaafa inni muka sana jala darbuudhaaf jedhu ergaan wayii gara gooftaa dhufuun isaa namni. Yaadi wayiidhaa gooftaa qabachuun isaa namni. Jala darbuu hin dandeenye gooftaan waa'ee nama sanaadhaaf waa'ee nama sana argachuudhaaf jala darbuu hin dandeenye. Kanaaf yaa Zakkiyoos kottuu gadi bu'i arra mana keessee nunnaaf ta'a jedheedha. Arra waan tokkon ergaa tokkon isinii qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos sa'aatiin amma ergaa kana dabarsuu kaasee gara mana keessanii seena. Gooftaan Yesuus sa'aatiin amma ergaa kana dabarsuu kaasee gara jireenya keessanii seena. Isin argata. Amanaas ta'a dhiisaas. Cubbuu adda addaa keessa jiraadhaa. Rakkina adda addaa keessa jiraadhaa. Sammuun keessa waan gara biraa keessaa jiraatu. Hojiidhaan waan gara biraa keessa jiraadhaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos ergaa kana namoonni dhageessan daqiiqaa kanaa kaasee mana keessan seena. Daqiiqaa kanaa kaasee laphee keessan argata. Daqiiqaa kanaa kaasee gara jireenya keessanii dhufa. Kanaafi na dhaggeeffadhaan isin jechuu barbaada. Makiinaa keessas taa'e, karaarras adeemi, kallattii adda addaarra taa'eeti ergaa kana dhaga'i. Biyya alaa taa'e dhaggeeffadhu, biyya keessaa taa'es dhaggeeffadhu. Taayitaa adda addaarras jiraadhaa. Ergaa kana gaafa dhageessanii kaasee ergaan kun si argata. Mana kee seena ergaan kun, jireenya kee seena ergaan kun, si argata ergaan kun. Kanaaf gurra kee garaa sagalee kanaatti qabiiti na dhaggeeffadhuun siin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jijjiiramuun seenaadhaa gaafa ta'u akkamittiin jijjiiramuun seenaadhaa godhama jedhee gaafa yaadu waan sadiin kaa'u barbaada. Inni tokkoffaan Waaqayyoo ilaalcha isaa jireenya kee irra godha. Gooftaan Yesuus Kiristoos boqonnaa 19 jedheen kanarratti lakkoofsa 5 irratti
ilaalcha isaa gara Zakkiyoositti deebise. Namoota hundumaa isa duukaa yaa'an irraa kaasee ilaalcha isaa gara Zakkiyoositti irratti deebise. Yaa Zakkiyoos kottuu gadi bu'u ittiin jedhe. Ilaalchi gooftaan Yesuus Kiristoos qabu har'a mana kee irra ta'a. Jireenya kee irra ta'a. Haala ati keessa jirtu irra ta'a. Ilaalcha isaa gara Zakkiyoositti ni deebise. Har'a immoo ilaalcha isaa gara keetti deebisa. Namoonni dhibee adda addaa qabamtanii jirtan, namoonni rakkoo adda addaa keessa jirtan, namoonni gaaffii adda addaa keessa jirtan, namoonni jireenyaan gaaffii adda addaa keessa jirtan, har'a gooftaan Yesuus Kiristoos ilaalcha isaa gara keetti deebisa. Ilaalchi isaa gaafa gara keetti deebi'u immoo jireenya jijjiiramuu seenaatu ta'a. Jijjiiramuu seenaatu ta'a. Inni lammaffaan gara mana keetii dhufee seena. Akkuma sila dubbadhee gara mana keetiitti seenuutu naaf ta'a ittiin jedhe lakkoofsa 7 irra gaafa dhattanii dubbifattan. Gara mana keetii seenuun naa ta'a. Yaa Zakkiyoos, namni kun nama cubbamaadha. Namni kun nama hawaasaa wajjin waliin hin gallee. Namni kun nama aadaa biyya sanaa wajjin waliin hin gallee. Namni kun nama qofaa jiraatudha. Namni kun nama gaaffiidhaan guutamee jirudha. Garuu gara mana keetiitti ol galuutu naaf ta'a ittiin jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos har'a mana kee seenan jedhaan. Namoonni rakkoo mana kee qabdan, rakkoo gaa'ilaa mana kee qabdan, rakkoo dhukkubaa mana kee keessaa qabdan, rakkoo qabeenyaadhaa mana kee qabdan, gara mana keetii seenan Yesuus. Isa sirreessuuf gara mana keetii seena. Rakkinicha sirreessuuf gara mana keetii seena. Dhibee adda addaa sirreessuuf gara mana keetii seena. Lola adda addaa sirraa kaasuuf gara mana keetii seena. Gaafa gara mana keetii seenu jijjiiramuu seenaatu ta'a. Kana jala naa buli. Jijjiiramuu seenaatu sii ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni dhumaadhaa fayyina guddaatu sii ta'a. Fayyina guddaatu sii ta'a. Zakkiyoosin fudhattanii naa ilaaltanii mana keetti galuuf naa ta'a eddeedheeti booda namichi kuni haala ulfaataa keessa haala rakkisaa keessa utuu jiru gooftaan Yesuus Kiristoosii haala rakkisaan sunituu hin jibbisiisin haalli rakkisaa sunituu san dhowwini gara mana Zakkiyoositti ol seene fayyina guddaatu manichaaf ta'e. Kanaaf arras waan tokko wanti isinitti mee darbuu barbaadu fayyina Waaqayyootu isiniif ta'a. Fayyina Waaqayyoo kan lubbuu isinii ta'a, kan jireenya keessanii isinii ta'a. Nagaa adda addaa warri dhabdan nagaa keessaniif fayyinni hin ta'a. Dhibee keessaniif fayyinni hin ta'a. Lola keessaniif fayyinni hin ta'a. Haala keessa jirtan hundumaatiif Waaqayyo fayyina addaa isinii godha. Kanaaf sagalee kanarra dhaabannee Waaqayyoon olii wajjin kadhanna. Hundumti keessan kallattii jirtan irra jiraattanii hafuura kadhataa keessa galtanii na dhaggeeffattu isiniin kadhadha. Namoonni konkolaachisaa jirtan illee yoo jiraattan, namoonni hojjechaa jirtan illee yoo jiraattan, namoonni haala adda addaa keessa jirtan illee yoo jiraattanii haaluma kee jirtan keessa jiraadhaa na dhaggeeffadha. Waaqayyo iddoo isin jirtanitti jijjiiramuu seenaa isiniif hojjeta. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenyaa si galateeffannaa ololsi qabnaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Jaalala kee taanaan yaa Waaqayyo guyyaa irraa kana waa'ee jijjiiramuu seenaadhaa waan nu barsiifteef maqaan kee haa eebbifamu. Ammas immoo sagalee kanarra dhaabadheen si kadhadha. Maqaa Yesuusiin namoonni kallattii adda addaarra jiran, biyya keessaa biyya alaarra jiran, rakkina keessa warri jiran, lola adda addaa keessa warri jiran, dhiphina adda addaa keessa warri jiran, gaaffii adda addaa keessa warri jiran, maqaa Yesuusiin arra daqiiqaa kanaa kaasee ergaan kun sa'aatii darbuu ka'ee maqaa Yesuusiin jireenya isaanii irratti jijjiiramuun seenaa haa ta'u. Fayyinni guddaan isaaniif haa ta'u. Nagaan mana isaaniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin nagaan jireenya isaaniif haa ta'u. Mana isaaniitti nagaa argatan, hojii hojjetanitti nagaa argatan, mul'ata qabanitti nagaa argatan, tajaajila qabanitti maqaa Yesuusiin nagaa argatan, jijjiiramuun seenaa jireenya isaaniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni dhibee dhukkubaarra jiran illee sa'aatii kanaa kaasee dhibee dhukkubaa kanatti maqaa gooftaa Yesuusiin kan fayyana ta'an. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Dhibee kamittiyyuu fayyaa. Dhibee keessaa falaatti fayyaa. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Dhibee kaanserii haa ta'u maqaa Yesuusiin fayyaa. Dhibee dhiibbaa dhiigaa haa ta'u maqaa Yesuusiin fayyaa. Maqaa Yesuusiin fayyinni isiniif haa ta'u. Yaa Waaqayyo kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Jireenya namootaa hafuura isaaniis fayyisi. Waan gootuuf si haa galatu. Bara baraan eebbifame. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin aameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan eebbisu nagaan naa turaa. Amma deebinee akka kanatti ol arginutti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.